Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya tamsaasni BBC kibxata galgala Naayiroobii irraa kallattiin isin bira ga'u eegaleera. Sirna awwaalcha artist Alii Birraa magaalaatti dhalate Dirree Dhawaatti raawwateera. Kana irratti gabaasa bal'aa qabna. I am grateful for your love and unwavering support during this most difficult time. Jireen koo keessatti yeroo ulfaata ta'e kanaatti jaalalaaf deeggarsa kennitan hundaaf kabajaan qaba. Magaalaan Naqamtee guyyoota 3 darban keessa sodaa keessa turte. Amma maal keessa jirti? Amma har'a magaalaa Naqamtee keessaa konkolaataan tokko hin jiru. Iddoon uummanni illee waan tokko bitachuu danda'u suuqiin hundumtuu cufaadha. Oduuf odeeffannoo biroos qabnaa. Hirphaa gammachuu isiniif dhiyeessa. Amma xumuraatti nu hordofaa. Artistii gameessi jaarraa walakkaa oliif hojiiwwan aartii isaa barreen dabarreen Itoophiyaa irra darbee sadarkaa addunyaatti dinqisiifannaa olaanaa argate Dr. Kabajaa Alii Birraa sirna awwaalcha isaa magaalaa Dirree Dhawaatti raawwateera. Nuti sagantaa keenyarraa gara caalu dhimma kanarratti xiyyeeffachuun waan qindeeffanne qabna. Dursa garuu dhimma rakkoo nageenyaa magaalaa Naqamteen sagantaa keenya eegalla. Xumura torban darbeetti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan kan mootummaan Shanee jedhuun magaalaa Naqamtee seenuu jiraattonni BBC'tti himanii turan. Hidhattoonni kun ganama magaalicha galuun humna nageenyaa mootummaa wajjiniin walitti dhukaasaa turan. Dubbi himaan idil addunyaa Abaawoo Woboo Odaa Tarbii kaayyoon isaanii caasaa nageenyaa mootummaa fi kaampii waraanaa mootummaa aleeluu akka ta'e himanii turan. Gama mootummaatiin garuu dhimma kana irratti deebii hin arganne. Amma haalli nageenyaa magaalichaa maal akka fakkaatu jiraata magaalichaa maqaansaa yaaddoo nageenyaatiif akka hin eeramne gaafate nutti himeera. Amma har'a magaalaa Naqamtee keessaa konkolaataan tokko hin jiru. Iddoon uummanni illee waan tokko bitachuu danda'u suuqiin hundumtuu cufaadha. Warnoota akka bajaajillee guutummaa Naqamteetti magaalaa Naqamtee keessa naannoo Shaangaa magaalaa keessa jirtutti daandiin hundumtuu waan tokko socho'an hin jiru. Isa kana malees namoonni hedduun immoo hidhamaa akka isaan jiran kan dhageetti qabu waan illee amma saayitii kana manumaan jira mana bahuu hin danda'amu. Namoota baay'ee immoo yemmaa Shaneen dhufee duukaa hiriirtanii hiyyaa turtanii sirbaa turtanii adda bilisummaa Oromoo yookaas Shanee kan jedhee mootummaan itti waamuu isaanii fi haala mijeessaa turtanii jedhanidha. Namoota baay'ee qodaa fa'aa saamtanii waajjiroota fa'aa seentanii qodaa saamtan jiranidha kan isaan uummata qaqqabaa turanii. Uummanni baay'ee sodaa guddaa keessa jira. Magaalaa Naqamtee keessatti waraanni mootummaa muraasni olii gadi fiffiigaa. Intarneetiin jira guutummaa guutuun intarneetiin hojjechaa jira magaalaa Naqamtee seenterii keessa kan taa'etti. Tajaajila hawaasaa garuu gonkumaa waan tokkoyyuu hin jiru. Magaalaan Naqamtee maal keessa akka jirtu itti dhiyeenyaan hordofaa kan ture waa'illi koo Zalaalam Taaddasaa waan jiraattota irraa odeeffate nutti himamu. Gidduu kana waraanni bilisummaa Oromoo godina Wallagga Lixaa aanolee garaa kan akka mana Sibuun Ajjoo Qilxuukaarraa akka galetu himama. Aanolee kaan keessas akkasuma akka seenanii magaalaa aanolee jechuudha. Akka dhukaasanii ture dhageenye jirra. Haaluma kana fakkaatu guyyaa dilbataa darbe magaalaa Naqamtee seenanii ganama barii osoo namni sochii hin jalqabiin akka seenanii dhukaasanii ture jiraattota magaalittii irraati dhageenye jirra. Namoonni maqaan isaanii akka dhahamuu hin barbaanne nageenya isaaniif jechuudha akka nutti himanitti. Sa'aatii dheeraatiif humna nageenya mootummaa wajjiniin walitti dhukaasaa turanii magaalaa Naqamtee keessa naannoo Duwwaa 5 fi Duwwaa 6 jedhamu keessa dhukaasni sa'aatiiwwaniif akka ture dhagaheen jira. Amma magaalittiin gara tasgabbiitti deebi'aa akka jirtu har'a odeeffadheen jira. Namni baay'een socho'aa akka hin jirre garuu suuta suuqota xixiqqoon naannoo keessa jiran banamaa akka jiran dhagaheen jira. Sochiin geejjiba magaalicha keessaa ammayyuu akka duriitti akka hin deebinedha kan hin dhagahe. Mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e bulchiinsi magaalaa Naqamtee dhimma kanarratti wanti jedhe hin jiru. Garuu akkan odeeffadhetti namoonni nagaan ajjeefaman ni jiru. Mana tokko keessaati obbolaawwan akka ajjeefamanis dhagahee jira. Osuma mana keessa jiranii rasaasatu seenee ijoollee kana rukute kan jedhu jiraattota magaalittii tokko irraati odeeffadhee jira. Dhimma kana addatti mirkaneessuu hin dandeenye gama mootummaatiinis ta'e jechuudha. Garuu magaalittiin eegumsa cimaa akka qabduu fi humni waraana mootummaa magaalaa keessa iddoowwan hedduu akka jiru odeeffadheen jira. Galatoomii.
Gidduutti immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Mootummaan Ameerikaa waliigalteen waraana dhaabuu humnoota TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti torban darbe Afrikaa kibbaa magaalaa Piriitooriyaatti mallatteeffame akka hojiitti kamunan tumsaa jedhe. Dubbi himaa ministeera jaalaa Ameerikaa Niidii Piraayis mariin Naayiroobiitti deeggarsa namoomaa atattamaan dhiyeessuu tajaajiloota bu'uuraa deebisuu irratti xiyyeeffataa jedhaniiru. Sirna awwaalcha Artist Alii Birraa guyyaa kibxataa waaree booda magaalaatti dhalate Dirree Dhawaatti raawwateera. Awwaalchis bakka awwaalcha musliimaa Laga Harreetti raawwate. Sirna awwaalchaa dura ganama sirni gaggeessaasaa magaalaa Finfinneetti taasifamee ture. Achittis namoonni kuma hedduutti tilmaamaman ba'uudhaan nagaatti dhaammataniiru. Haati warraa artistichaa Aadde Lilii Maariqoos yookiin immoo Ililii Birraa akkasiin miiraan ergaa dabarsite. I am grateful for your love and unwavering support during this most difficult time of my life. Jireen koo keessatti yeroo ulfaata ta'e kanaatti jaalalaaf deeggarsinaaf kennitan hundaaf kabajaan qaba. Gabaabumaatti guutuu biyyattii galateeffachuu barbaada. Kun biyyi keenya hagam bareedduu akka taate miidhagina uummata keenyaa kan nu yaadachiisu. Legasiin Alii nam hundaaf jaalala michummaaf nagaa. Kanaas gochuu dandeenya. Wayitaa hundi keenya bo'aa fi gaddaa gara iddoo boqonnisaa dhumaatti geggeessaa jiru kanaatti hundi keessan waa'ee isaa fi is wajjin yaadannoo bareedaa qabdan nan amana. Yaadannoo keessan sanaa qabaadhaa. Yeroo dheeraaf turuun isaaf mala. Milkaa'in jireenya isaa waan bareedaa nuuf dhiise dabreen ol qabu itti hafuufnu. Biyyaa fi addunyaa keenya bakka gaarii gochuuf akka danda'uun ol gumaacheera. Jennaatti malaayikaan tuksimatteera. Nagaan boqodhu michuu koo. Bara baraan si jaaladha. Rest and peace, my love. I will forever love you. Galatooma. Hiriyaa yeroo dheeraa Alii Birraa akka ta'an artistii gameessa Muhammad Ahmad Aliin nama waa hundaan badhaafamedha jechuun leellisan. Ali Birraa ትልቅ ሰው ነበር. Ali Birraa ሰፋ ያለ አእምሮ ነበር. Ali Birraa nama guddaa ture beekadha. Taphas ni beeka. Hangafaa fi quxisuu kabajuu nama beeku. Aliin nama addaati. Kibur Zabanyaa keessa yoo xiqqaate waggaa 7 tajaajileera. Baandicha akkuma seeneen simanne. Innis amala namoota kaan wajjin walii galuu qaba. Ni qoosa ture. Waa'ee isaa bal'isee haasa'u jechoota tunatti hir'ata. ናፍቆት ነው የጎዳኝ የሚለውን ዜማ ለእኔ ሰጠኝ አስጠናኝ. Anaaf yeedaloo naafqoot no yegoddanyi jedhu naaf kennee na qo'achiise. Aliin meeshaalee muuziqaa uud maandooliinii fi gitaarii ni taphata. Maandooliinii harkatti qabatee jira gaafa sirbaa tizzi yaaleenyi jedhu naaf kenne. Duuti warras jirru dabareen balbala keenya akka rukuttu ni beekna. Yeroo miila isaa tokko dhabu boo'ichaan boo'anatu beeka. Miilli isaa irraa citee torban tokko booda boqate. Hiriyoonni koo lama haala kanaan du'u isaanii baay'ee na ajaa'iba. Anaaf gadda guddaadha garuu ofan jajjabeessa. Waaqayyo jiraachisee waan kana na agarsiiseef hin beeku. Waaqayyo hunda keenyaaf jajjabina nuuf haa laatu. Ogeessi muuziqaa beekamaan Sartsa Fireesbaat gama isaatiin dandeettii muuziqaa Alii Birraa akkaan dinqisiifate. በዚህ ምክንያት በሐረሪ በሶማሌ በሱዳን በአረብኛ በአፋርኛ የተጫወታቸው ሙዚቃዎች የሁላችንን ልብ የሚገዙ ናቸው። ደበለታን ሙዚቃውን አፋኖታ ሐረሪ ሶማሊ ሱዳን አረባ fi afaarin sirbe qalbii hunda keenya kan hawwatanidha. Walistoonni hedduunis kan qo'atanidha. Sagalee duwwaan isinitti hin fakkaatin. Qeenyitiiwwan instrumentaal ta'an wayita taphatanis hojiilee Alii Birraa taphachuun itti salphata. Hojiileen akkasii hedduun muuziqaa Alii Birraa irratti hundaa'uun hojjetamaniiru. Weellisaa akkasii ogeeyyii muuziqaa addunyaa keenyaa akka jiiniyas yookiin qaroo ta'etti fudhatu. Alii Birraan dhaloota hunda kan barsiisudha. Damee muuziqaa keessatti namni ogummaa kana keessa jiru hunduu sagalee isaa hedduu jaju. Aliin du'aan boqochuu isaan nu gaddisiisa. Haa ta'u malee kabajni isaa guddatee nutti mul'ata. Maqaa isaatiin yaadannoowwan hedduun manneen barnootaa hedduun carraawwan barnootaa mana barnootaa muuziqaatti galchan hedduun kennamuu qabu jedhee namana. Amallee maqaa isaatiin muummee muuziqaa banamuu fi nama qabu akka ta'e nan amana. Alii Birraan bara 2020 keessa BBC wajjiniin turtii taasiseen waa'ee gumaachaa fi qabsoo keessa darbanii as ga'anii akkasittiin dubbatee ture. Wanni na gammachiisu haqaaf bobba'uu kiyya haqa jechuun biyya jirru keessatti sirni jiru argitee ummataaf mirga isaanii kabajaa hin turre
kanumaatu na kaasee anaas fi waayiloota kee hiriyoota kee kan akka kootitti qabsa'an kaanee kallattii sirriidhaati hojjannaa jennee amma waggaa 50 ol waanan itti jiru rabbiin wanni nutti argisiise jaraa argitee jeenota akka qeeroo fi qarree ani kana achi wanni na gammachiise hin jiru dhugaa jechuun qabsoo isaaniitiin dhiiga isaaniitiin lafee isaaniitiin beekumsa isaaniitiin waan hundumaa qabeenya isaaniitiin irratti bobba'anii hojjetanii jijjiirama baanu kana fiduu isaaniitu baay'ee waan hundaa ol na gammachiisa jechuudhaan danda'a. Ani gumaachee kan jettu anaa fi waahillan kiyya hiriyoonni kiyya gumaacha dirqamaati. Dirqama jechuun waan jallate dabe tokko ijaan argaa callisanii taa'uun yakkaa akka wanjalaatti lakkaa. Abbaan ifin faarsu dhagaan ifin darbu jedha Oromoon. Ani gara kootiin ofii jara akkuma kootitti yaadu ilmaan Oromoo taane afaan keenya aadaa keenya jireenya keenya kana hundaaf kan qabsaa'aa turre. Ofii yeroon amma gaa'isiin dhaloonni amma kana beekuu hin dandeessan rakkoo guddaadha Oromoo ta'uu keenyaaf. Gabrummaa dhugaa kan dhugaa sani kan nurratti deemaa ture. Har'a rakkoon akka duratti san hin jiru. Waliigala hin jiru jechuudha miti jiraachuullee kan qabu garuu irraa irrisnee jechuudha dandeenya rakkoo akkasii. Afaan Oromoo deemnee mana muuziqaa fa'aa geesseetan dur waggaa 40 dura moo waggaa 45 dura yoo nuti hojii akkanaatu hojjetame nurraa bakka gaallinyaa maanim aygazaanim maare jechaa turan sun mooraalii keenya cabsaa maal jedha garuu galata rabbii humni hundinuu kan nuuf dhufe nu keessa rabbii biraayin jedhaan rabbi kan amana. Weellistoota faana Alii Birraa hordofanii fi itti dhiyeenyaan Alii Birraa beekan keessaa tokko kataan weellisaa Adamaruun Aliin bara baraan yaadatamaa jiraataa jedhan. Alii Birraan qabsaawaa gurraachota Afrikaadhaati. Saniin alatti immoo Alii Birraa wanni adda isa godhu yeroon karaa mannibbaa gadaa eeysa jee inni gaafate san afaan Oromootiin magaalaa keessatti dubbachuun salphina guddaa fi gaagama namarra fiddi. Haa ta'u san hunda keessa hulluuqee hamma yoonaatitti hojjetee maan Oromoodhaa jalatti horee guddisee Aliin ni du'e jechuun ta'u Aliin ni boqate malee Aliin ni jira zalaalam dhala boruu dhufuufis hojiin isaa seenaa dhala boruu dhaalaa jechuudha. Alii Birraa jechuun saba tokkorraan duune amma Oromoon akka Oromoon laaltee Oromoo qofarraa waan du'e fakkaatee haaso'itti. Alii Birraan sabaaf sablammoota Afrikaa keessa jiru hundarraa du'e gootowwanii arraan tana dhabne warra gaddisaa itti dhagahamu hundaaf obsaaf jajjabina hawwaadha. Bifa waliigalaatitti akka nama abbaa dhabeettiin gadda. Yoo birraa qaaftanitti Alii beektanii mee waa'ee isaanii dabalanaa kaasaa? Naafi Aliin Itoophiyaa keessatti waliin barree Kanadaa keessatti wal agarre umriidhaan dura jiranii warree isaa wajjin turre saaqee hawwisoo afran qalloo jaan hawwisoo afran qalloo turre isaan baqeessanirra nuti gara artii dhufne malee isaanii wajjin hirmaannee jechuudha waltajjii sanirratti. Warra akka Ali Shabboo 50 shubbisaa bakka jiranitti nagaatti haa ta'u warra akka Abdiyuun Abdibuun warra akkanaa kana warri qaceellotti isaanii wajjin qooda fudhatee hawwisoo afran qalloo keessatti qabsoo Oromoodhaa akka dirree dhawaa keessaa biqiltu warri godhe isaan kana. Mee artistoonni duubaan dhufanii wanti Aliirraa baratan maali? Wanti dhalootatti darbuu qabu? Wanni asirratti darbuu qabu yoo jiraate har'a Waaqayyoof galannee haa ga'u. Oromoon afaan siidaa qulqulluudhaatti magaalaa fi baadiyyaa keessatti dubbachaadhaa deemuu dandeessee jirti. Carraaqqattee buluu dandeessee jirti. Kana hundaa'uu qabsoo isaan jalqabanii turree sanirra deemnee akkaan injifannoon arraan tanaa dhufte goone. Kanaaf jecha abbaa artii Oromoo abbaa qabsaa'ota gurraacha Afrikaadha jedheetiin lafa kaayaadhi. Odeeffannoo dabalataa marsariitii keenya irraa argattu Eeliyaas Mulugeetaa qophicha qopheessee Joonatan Muwangii ogeessa teeknikaa keenya ani Sirphaa Gammachuu isiniif dhiyeesseera boru walitti deebina iddoo nagaa bulaa.